Dur garuu maal balleessi? Waan balleessite hundumaati iyyuu beek. Maalan balleesse? Maal balleessites garuu anadha malee rakkataaf dadhabaa akka keetii hojii yeroo koo gubee kan balleesse. Hundumti isaa yoo tasgabboofne yoo haasofne hin furamu. Maaloo tasgabbaa'ee na wajjin haasofne? Tasgabbaa'ee na taasee? Tasgabbaa'ee san sitti taasee kanaan duraafuu bal godhee na gubaa jira. Kanaan booddee jireenya koo keessatti hiyyeessaaf dadhabaa akka keetiif yeroon kennuu qabu. Siigala hiyyeessa jecha jedhu kana baay'isaa jirti. Hiyyeessa ta'uu keessa baare. Hundi isaa iyyuu hafu. Garuu jechi hiyyeessa jedhu kun baay'achaa jira. Ani immoo fayyaa guutuu qaba. Namni fayyaa guutuu qabu immoo hiyyeessa jedhamuu hin danda'u. Siigalee? Maatiin kee fayyaa guutuu dhabaniiti kan isaan hiyyeessa jedhaman. Hiyyummaa kee koo ana qofa miti magaalaa guutummaa beekaa. Moo hiyyeessa ta'uu keetti qaanoof? Namummaa koo tokko waan itti qaana'uun qabu. Garuu hiyyeessa keessatti dhalachuun hiyyeessa sin taasisu. Hiyyummaa keessatti duutu hiyyeessa sin jechisiisa. Kanaafiyyuu jecha hiyyeessa jedhu lammafta sirraa dhaga'uun barbaada. Maal gadi fidda yoon hiyyeessa sin jedhe? Hiyyeessaare hiyyeessaachi. Hiyyeessan jedhini. Hiyyeessa. Siigala hiyyeessi warra jedhamanii warra akka koo qarshiin ijoome tun taane warra akka keessa sammuu hin ijoome. Hiyyummaan immoo dhaala miti dhaalaan hin darbu. Gadhee. Maal dhabdee? Seenoo deeqaa lama qofa Maal ta'a biree yoo jireenya koo keessaa baate bakka asin barbaadu na dhiisii. Tole shakka sigisoo barbaade deeqaa lama qofa Maal dhabdee dhufte? Gaafa sana gaafa akkasitti na kabaltee deemte akkasitti hin fakkaanne? Akkan balleesse bare garuu si miidhuuf jedhee hin godhu. Sirraa adda bahee jiraachuun immoo baay'ee natti cima. Kanaafuu dhiifama kanaaf gootuun barbaada. Ati garuu nama gadhee yoomiyyuu jijjiiramuu hin dandeenye akka taate beektani? Eeyyee nan beeku. Maal beektu? Yeroo hundaan jijjiiramtu sababa naan jettu fedha kee guutuuf akka hin jijjiiramne bareeda. Jechuun ani koo akka jechuu barbaade miti jijjiiramuu dandeessa garuu sababuma afaanitti na bareef jedheen malee. Lakki ati sirreetti anatu waan jijjiiramu miti. Maal jechuudha biree tokko nama hojjetee naan jijjiiramuu dandeessudha. Maanni hin jijjiiramteef dinatti waraar ta'u. Na jaallattamu? Sin jaalladha. Sin jaalladhu kana booddee jireenya koo keessatti akka hin deebine kana booddee jireenya koo keessatti akka hin deebine. Tole jireenya kee keessatti hin deebi'u. Garuu immoo hunduma isaaf iyyuu dhiifama. Dhaqi kaa. Sin jaalladha maalitti dhaqi? Abreel. Ani sin jaalladha. Maal? Feenuka akkam akkas yaade? Utuu na yaadditee amma kanaan dura dhuftee na dubbistee garuu akka yaadutti waan na yaadde natti hin fakkaatu. Tole immoo oduu kee dhiisiti ija kee cufa. Maaliif? Ija kee cufi hin jedhe. Akkan dukkana sodaaddu beektanii anuunti. Si biraan jira mini maal dukkana maal sodaatti jira? Maal gochaa jirtaa? Gaafarraa dubartaa. Banuu? Lakki akkuman isin banisi jedhu akkam badu. Banuu dandeessa. Maalidha kun? Maaliin balleesse? Anaan gammachiisuuf jettee hannaatutti kaate miti. Hanna maali haasoftaa? Ani koo galee kee tokko isaan beekama. Namni birrii tokko argatee karameellaa naa bituu hin dandeenye. Akkamittiin birrii amma kanaan saayitii naa bituu danda'a? Erga nannee keessaa fiddee naa bituu dandeessa. Baay'ee dhiisan utuu nu bateen akkasitti sitti haasa'uun irra hin turre garuu baay'ee sitti haadha anaaf jettee hojii akkasii hojjechuun sirrii hin turre. Tole erga sitti tolu ta'eetii nanniisa garuu kennaa kun jaallanne.
na biree ko baay'ee bareeda. Darbee immoo baay'ee jaalladheera. Sin jaalladha.